Oduu keenya jalqabaatiin sababa wal dibdee naannoo Amaaraa keessatti garee finxaaleeyyii Amaaraa faannootii fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti gaggeeffamaa jiruun dubartoota 200 ol ta'an gudeedamanii jedhe koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsaarra baaseen. Koomishinichi ibsaarra baaseen dubartoota dabalatee namoonni hedduunis ajjeefamaa jiraachuu ibseera. Gabaasa bal'aa kan dhageessan ta'a. Oduu keenya isa biraatiin godina Arsii lixaa aanaa Heeban Arsii keessatti waraanni mootummaa hedduun isaanii waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu maqaa jedhuun hawaasa dararaa hamaadhaaf saaxilaa jira jedhame. Naannoo Oromiyaa bakkoota garagaraatti ammoo maqaa waraana bilisummaa Oromoo namatti moggaasuun dararuun itti fufeetti jira. Gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu keenya isa itti aanuun manni maree naannoo Sidaamaa yaa'ii ariifachiisaa irra gaggeesseen kantiibaa magaalaa Hawaasaa duraanii dabalate mirga himatamuu dhabuu namoota 3 irra kaasuun dhagahame. Mirga himatamuu dhabuu kana maaliif manni maree naannoo Sidaamaa kaase? Gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu keenya isa xumuraatii fi biyya alaatiin Keeniyaan bara 2024 irraa jalqabee viizaa malee lammiilee Afrikaa hunda simachuudhaaf qophiidhaa jette. Keeniyaan ammoo lammiilee Afrikaa kamuu viizaa malee biyyattii seenuu fi ba'uu akka danda'an ibsiteeti jetti. Gabaasa bal'aa dhageessu. Akkam jirtu daawwattoota hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya har'aa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma isinitti hime guutuu isaa kan dhageessan ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf ammoo laayik sheer godhuu hin dagatinaa isiniin jedha. Oduu keenya jalqabaatiin naannoo Amaaraatti gudeeddii dabalatee sarbamni mirga namoomaa cimaan irraa deddeebi'ee mudachaa jira jedhe koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsaarra baaseen. Naannoo Amaaraatti walitti bu'iinsa ji'ootaaf tureen sarbamni mirga namoomaa cimaan mudataa jiraachuu koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibseera. Koomishinichi ibsaarra baaseen akka himeetti naannichatti ajjeechaa fi gudeeddii dabalatee sarbamni mirga namoomaa guddaan mudataa jira jedheera. Walitti bu'iinsa raayyaa ittisa biyyaatii fi humnoota finxaaleeyyii faannoo gidduutti mudachuu hordofe naannoo Amaaraatti labsiin yeroo muddamaa labsamee turuun isaanii yaadatama. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa akka ibsetti bara darbe ji'a adoolessaatti jalqabe hanga ammaa naannoo Amaaraa godinoota hunduma keessatti walitti bu'iinsi mudachuu beeksiseera. Waraana humnoota mootummaatii fi hidhattoota faannoo gidduutti mudateen haleellaan dirooniitii fi xiyyaaraa dabalatee haleellaan meeshaalee waraanaatis deeggarame gaggeeffamaa tureera jedha ibsi kun. Waraana meeshaalee gurguddaan gaggeeffame kanaan daa'imman waggaatii fi ji'a 7 dabalatee namoonni nagaa hedduun ajjeefamuu koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa ibseera. Naannoo Amaaraatti sababa labsii muddamaatiin naannichatti sochiin daangeffamuu fi sababa rakkoo nageenyaatiin daandiiwwan aanaalee garaagaraatti wal qunnamsiisan cufamuu sochiin geejjibaa danqamus koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa isaa keessatti kaaseera. Kanarraa ka'uun ammoo sochiin daldalaatii fi hawaasaa irratti dhiibbaa waan uumeef lammiileen hanqina dhiyeessii gatii meeshaalee ol ka'uun dararamaa akka jiranis ibseera. Walitti bu'iinsi raayyaa ittisa biyyaatii fi hidhattoota faannoo gidduutti gaggeeffamaa jiru yeroo tokko qabbanaa'ee yeroo biraa ammoo bal'inaan deebi'ee jalqaba. Kunis ammoo humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa faannoo jechuun of waaman gaafa kaan ammoo bosonaa ba'uun lammiilee irratti haleellaa raawwachuu fi raayyaa ittisa biyyaa irratti dagachiisanii haleellaa raawwachuun lolli akka ka'u taasisu. Ergasii booda ammoo humnoonni finxaaleeyyii kun erga lola kaasanii ammas bosonatti dacha'u. Kunis ammoo naannoon Amaaraa akka hin tasgabboofnee fi lolli walirraa hin cinne akka gaggeeffamus taasiseera. Sababa lola qaamolee lamaan gidduutti gaggeeffamuun sochiileen idilee danqamuurraa kan ka'e gatiin meeshaalee bu'uuraa akkaan ol ka'uu koomishiniin mirga namoomaa ibseera. Labsii yeroo muddamaa naannichatti labsame kaasee miseensonni mana maree naannootii fi federaalaa mirga himatamuu dhabuu qaban dabalate namoonni birootis to'annaa jala kan jiran jiru. Kunneenis ammoo warra faannoo hidhachiisuun akka naannoo Amaaraa keessatti nageenyi hin buuneef sochii bal'aa kan taasisanidha jechuun to'ataman. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa isaa keessatti naannichatti ajjeechaan seeraan alaa qaamolee nageenyaa mootummaatiin raawwatamaa jiraachuu ragaan dhaqqabeera jechuun ibseera. Humnoonni mootummaa faannoo deeggartuu faannoodhaaf odeeffannoo kennitu meeshaa fidaa jedhanii namoota nagaa ajjeesuu isaanii ragaan qabaa jedha koomishiniin kun. Haa ta'u malee ammoo koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa humnoonni faannoo raayyaa ittisa biyyaa yeroo dagachiisanii haleellaa irratti raawwatanii akkasumas ammoo
raayyaa ittisaa biyyaa bifa suukanneessaan gaafa ajjeesan osoo argu ibsaa tokkollee hin baafne. Kanaafis ammoo Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa Komishinii Mirga Namoomaa Amaaraa yookiin Komishinii Mirga Namoomaa Faannoo jechuu akka of waamuuf namoonni hedduu waamicha taasisaa turan. Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa bilisaa miti jechuunis qeeqamaa tureera. Oduu keenya isa biraatiin godina Arsii lixaa aanaa Heeban Arsii keessatti waraanni mootummaa qabataa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdu jedhuun namoota nagaa hedduu hidhaa jiraachuu jiraattonni himan. Onkololeessa 28/2023 ganama subii dubartii fi manguddoota dabalatee namoota hedduu manatti marsuun qabee hidhaa jiraachuu maddeen achi jiran himuu irratti argamu. Naannoo Oromiyaa bakkoota garagaraatti ammoo qabataa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun qaamonni nageenyaa hedduun isaanii uummata dararaa turaniiru. Keessumaa lixa Oromiyaa bakka waraanni bilisummaa Oromoo bal'inaan socho'utti sochii wal fakkaataan deddeebiin dhaga'ama. Namoota aanaa Heeban Arsiitti qabataa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabuutiin hidhaman keessa kanneen maqaan isaanii OMN dhaqqabe akka agarsiisutti Saafiyaa Sheekh Hussein Amaanaa akkasumas ammoo Ayyaanee Ninnoo Shambalii Eddoosoo namoonni maqaan isaanii eraman hedduu manneen hidhaa keessa akka jiran gabaasni OMN baasee ni argisiisa. Namoonni biroos kan maqaan isaanii nu hin dhaqqabin akka jiran maddeen himuu jedha Oromiyaa Miidiyaa Niitwork gabaasa irra qabatee beene. Oduu keenya isatti aanuun kantiibaa magaalaa Hawaasaa duraanii dabalatee mirga himatamuu dhabuu namoota 3 irraa kaafamuun dhaga'ame. Manni maree naannoo Sidaamaa yaa'ii ariifachiisaa har'a gaggeessaa jiruun mirga himatamuu dhabuu miseensota 3 kaasuu isaa ibseera. Miseensonni mana marichaa mirga himatamuu dhabuu isaanii kaafame kantiibaa magaalaa Hawaasaa duraanii Tsaggaayee Tukee, Abarraa Areeraatii fi Tasammaa Dangushee ta'uu isaanii odeeffannoon waajjira pirezidaantii naannoo Sidaamaa irraa argame ni mul'isa. Obbo Tsaggaayee Tukeen yeroo kantiibaa magaalaa Hawaasaa turanitti bulchiinsi isaanii dhimmoota hannaatii fi hojimaata badaatiin maqaan isaanii ka'aa tureera. Gama tibba kana raawwii hojii naannichaa baranaa gaggeeffameen aangoo isaaniirraa kaafamuun akkasumas ammoo seeraan barbaadamaa nama turanirraayi. Kanuma wal qabate ammoo kantiibaan magaalaa Hawaasaa duraanii torbee darbe keessa biyyaa bahuuf wayitaa yaalaa jiranitti buufata xiyyaaraa idil addunyaa booleetti to'annoo jala ooluu AGM simbiraan ga'uun isaanii yaadatama. Kantiibaan kun ammoo haga birrii miiliyoona 30tiin himatamuun manneen murtiitiin himanni irratti baname osoo barbaadamaa jiru biyyarraa bahuuf yaalii taasisaa kan turedha. Ergasii booda ammoo yaalii poolisiin nageenyaa naannoo Sidaamaatii fi poolisiin federaalaa taasisaa tureen namni kun booleetti kan qabamedha. Oduu keenya isa xumuraatii fi biyya alaatiin Keeniyaan namoota Afrikaa irraa dhufan viizaa malee simachuudhaaf qophiidhaa jetti. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Saamo'ee Ruutoon biyyi isaanii Keeniyaan dhuma bara kanaarraa kaasee namoota Afrikaa irraa dhufan hunda viizaa malee biyya isaanii akka galan taasisuufi. Yeroon kun walii keenyarraa dhorkaa viizaa kaa'uun ofuma ofirratti hojjechuu akka ta'e yeroo itti hubanneedha jedhan Wiiliyaam Saamo'ee Ruutoon. Arditti keessatti imalaawwan viizaa malee akka jiraatu taasisuun galma gamtaa Afrikaa yeroo dheeraa ture. Waliigalteewwan naannoleetii fi qophiin biyyoota lama ta'anii gidduu isaaniitti qabaatan jiraatullee imalli qabatamaatti dhorkaa kana gara xiqqeessuutti taasifamu garuu Afrikaa keessatti boodatti harkifataadha. Biyyoota akka Seychelles, Gaambiyaa fi Beenii qofaatu lammiilee Afrikaa hunda viizaa malee simata. Akka gabaasa gamtaa Afrikaatiin deeggarame bara 2022tti African Visa Opens Index biyya Afrikaa kam akka daawwattootaaf caalaa banaa ta'an madaalutti ammoo biyyoonni Afrikaa baay'een adeemsa seensaa salphaa taasisuuf yaalii gochaa jiru jedhama. Kanaanis ammoo biyyoonni muraasni dhorkaawwan turan kaasaatii jiru. Bara 2022 keessa Keeniyaan madaallii kanaan biyyoota 54 keessaa sadarkaa 31ffaa irra turte. Pirezidaantiin biyyattii Wiiliyaam Saamo'ee Ruutoon hirmaattota koonferansichaa Koongoo Biraazelviitti argamaniin haalli jiru biizinasaaf badaa akka ture himan. Uummanni imaluu yoo hin dandeenye, daldaltoonni imaluu yoo hin dandeenye, hojii uumtoonni imaluu yoo hin dandeenye hundi keenya miidhamtootaa jedhan Wiiliyaam Ruutoon. Mee akkas haa jedhu akka Keeniyaatti dhuma bara kanaatti lammiin biyya kamiitu Afrikaa dhufuusaa hundi Keeniyaa dhufuudhaaf viizaa hin gaafatamanii jechuun dubbatan. Erga dubbii kana dubbatanii hirmaattota walga'ichaarraa gammachuu olaanaan dhaga'amuun hedduun harkatumaa turan. Let me say this. As Kenya,
By the end of this year, no African will be required to have a visa to come to Kenya. Part of building the network that will ensure that we facilitate movement of people, goods and services within our continent, Kenya is going to open an embassy here in Congo-Brazzaville this year. Is going to open an embassy in Cote d'Ivoire. We are opening an embassy in Rabat in Morocco. We are opening an embassy in Eritrea, because it is time we realize the importance of trading amongst ourselves and allowing goods, services, people, ideas to move freely within our continent. Pirezidaantichi haasaa akkana kan dubbatan yaa'ii dureewwan bosonaawwan eegamoo Rainforest addunyaa kanarratti argaman gurguddoo eeguuf qophaa'e irratti ture. Walumaa galatti bara 2024 irraa jalqabee Keeniyaan viizaa malee namoota biyya isaanii seenuu barbaadan akka neexu himuu irratti argamti. Kun ammoo Afrikaadhaaf carraa bal'aa akka ta'es ni dubbatama. Daawwattoota keenya odeeffannoo namaaf qabanne kanuma odeeffannoo biraatiin hanga walitti deebinutti yeroo milkii qabaadhaa.